Daawwattoota keenya kun Dr. Qadiidaa Shoodha. Dr. Qadiidaa Shoo har'a keessummaa qabatee dhiyaateera. Keessummaan koo har'aas obbo Battee Urgeessaati. Innis Finfinnee irraa asii karaa Zuumii dhiyaateera. Obbo Battee beeksisaan jedhuuni miidiyaa adda addaa irratti qabsoo Oromoo ilaalchisee yeroo adda addaa dhiyaachaa turanii. Baga nagaan dhuftanii. Ayyee baga nagaan nu eegdan galatoomiyatis naaf yeroo keete. Tole, amma waa'ee amma gidduu kana keessattuu waa'ee koloneel Ayyaanaa Gammachuu fa'aa akkanumas isa wajjin wal qabatee mana hidhaatii gadhiifamanii otoo mana hin gahiin poolisii naannoo suniin qabamanii mana hidhaa iddoo biraatti dabarsaniiru kan jedhu oduun nu gaheera. Kun hammam dhugaadha? Maal beektu waa'ee kanaa mee uummata keenyaa ibsa? Dhugaadha. Wanti kun galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aan waamamu nama 24tu ture. Nama 24 kana keessa yeroo darbe mirga wabiitiin nama haga ta'e irraa gadhiisanii amma nama naannoo 13tu mana hidhaatti hafeeyyu 13 sana keessa namoota 3 himannaan irratti banamee ture duruma namoota 10 akkuma ammaa kana kan fakkaatu gaafa 13 fulbaana 13 manni murtii olaanaa fulbaana 11 bilisaan akka gadhiifamanii fi murtiin mana murtii jalaa yookaan manni murtii sulultaa murteesse akka hojiitti hiikamuu fi mirgi wabii gaditti eegameef suni mirkanaa'ee akka gadhiifaman jedhee ajajee ture. Lafarra harkisamaa ture gaafa 13 ajaja sana fudhannee mana sirreessatti jara kana gadhiisisuuf gaafadha innu manni sirreessaa waraantii nu barreesse jara kana mana sirreessaa keessaa baasee balbala irratti uggurani gaafa fulbaana 13 jechuudha. Naannoo ji'aarraa. Bulbula irratti ugguranii gara biraa deemuuf fudhatanii deemuuf gaafa ta'an koloneel Gammachuun fa'aa lolan gaafas lolanii seeraan ala fudhatamnee hin deemnu ajaja mana murtii malee manni murtii eega walaba nu baasee poolisiin addatti balbala kanarratti nu eegee nu ugguruuf mirga hin qabu jedhanii gaafas lolanii turanii. Gaafa lolani bilbilaan walii bilbiluudhaan gara biraatti ajaja haaraa baasanii shakkii biraa qabna himannaa biraa irratti banna kanaaf yeroon qorannaa nuuf haa kennamu jedhanii ajaja haaraa itti fidan achumatti marfama jala otoo jiranuu manuma sirreessaa sana balbala duratti ajaja haaraa fidanii manuma sirreessaa sanatti akka deebi'amuu fi fulbaana 25 akka mana sirreessaa mana murtii sulultaatti dhiyaatamu jedhamee ture. Gaafa 25 fulbaana 25 mana sirreessaatti irraa gara mana murtii sulultaatti gaafa aqan jarri kun himannaan baname haaraan hin turre jechi irraa fudhatames hin turre eenyuun gahees hin turre poolisii irraa qorannaan yookaan shakkiin qorannaa isaan bira gahee ittiin qoratamanis hin turre jechi irraan fudhatame. Gaafa 25 gaafa iyyaatan kanuma ibsatan mana murtiitti abukaatonni isaanii immoo dhimmi kun wanti ammaa jedhamaa jiru kun waan addaa miti ta'e jamee jara kana tursiisuuf waan godhamedha. Himannaan isaan amma banna jedhan kunis waan adda ta'e waan qabu miti kanaan dura wantuma jedhamaa turedha. Yoo adda ta'e kabajamoo mana murtiitiif yakki isaanii wal qabatee haa iyyaatu. Kanaan dura kan itti qoratamaniin adda ta'uusaa galmeen lamaan wal bira qabamee nuuf haa iyyaatu. Otoo shakkamarraa yaadni fudhatamin yookaan jechi isaan fudhatamin otoo hin qoratamin qorannarra jirra jedhanii mana murtii dogoggorsaa jiru. Jalqabumaayyuu manni murtii kun galmee haaraa poolisiin yeroo gaafatu banuun irra hin turre manni murtii wabii kenneefii gadhiise deebi'amee waan biraatiin jedhamee jara kana tursiisuuf waan godhamu keessatti qooda fudhatuun irra hin turre jedhanii waan falmaniif abbaan seeraa gaafasii hanga gaafa 29tti qorannoon poolisiin irra gahe galmee isaaniitti wal qabatee akka iyyaatu. Hanga ammaatti qorannoon godhame hundumtuu mana murtiitiif akka iyyaatu. Galmeen lamaanuu immoo wal bira qabamee akka iyyaatu. Kan kanaan dura irratti shakkamaniin addaa fi tokko ta'uusaa manni murtii akka madaaluuf jecha ajajanii turanii gaafa 29tti kun ajajamee otoo jiru gaafa 29 kana laaluu dhiisee manni murtii
pirezidaantiin mana murtichaa dhimmicha gara ofiitti fudhattee ofii isaaniitiif otoo abukaatonni keenya hin seenin, otoo himatamtoonni hin seenin taa'anii murtii murteessanii ajaja qofa dubbisaniif jechuudha gaafa 29. Ajajni sunis hanga guyyaa 15, 25 irraa ka'ee kan lakkaa'amu hanga guyyaa 15tti himannaan yoo jiraate akka irratti banamu abbaa alangaatiin, himannaan yoo jiraatu baate ajaja biraa otoo hin barbaachifne bakka jirurraa bilisaan akka gadhiifamu kan jedhu ajajni kenname. Gaafa 25 ajajni kun waan kennameef kaleessa malee gaddi 10 ture. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti onkololeessa 10 guyyaan sun dhumate. Himannaan baname hin turre. Kanaaf manni sirreessaa ajaja biraa otoo hin eegin gadhiisi waan jedhameef manni sirreessaa jara kana gadhiisuuf akka ta'u waan beekaniif dafanii poolisiidhaan naannoo sana marsan jechuudha kaleessa. Nuti wayitaa geenyee gama sana deemnu namoonni kurnan sana keessaa Daawit Abdataa fi Lammii Beenyat irratti himanni banameera. Himanni isaaniitis isaan qaqqabeera. Namoota 8 hafan garuu himanni isaan gahe hin jiru. Namoonni kunis Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Jaal Mikaa'el Baqqalaa yookaan Mikaa'el Booran, Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Abdul Gaffaar Umar, Obsaa Abdiisaa fi Dhaabaa Wayyummaa akkasumas Birraa Dhaabaa fi Sheek Musaa Yusuf jaarsa jedhamu. Namoota kana 8 irratti himannaan baname hin jiru. Garuu poolisiin naannaa mana sirreessaa sana marsuudhaan balbala dallaa 2 qaba manni sirreessaa suni. Dallaan keessaa kan hidhamtoonni keessa jiran jiru. Dallaa keessaa sana waraantiin kennamee fi gaafa bahan dallaa 2ffaa keessatti eege jechuudha. Hedduma keessa seene. Hedduma mana sirreessaa bakka waajiroonni mana sirreessaa jiran keessatti eege. Eegee isaan marsee fuudhanii deemuuf yeroo ta'an ammas akkuma yeroo darbee lolanii sa'aatii dheeraa wal falmirra turanii nuti fiignee gaafa qaqqabnu garuu humnumaan jara kana otoo isaan iyyatanuu humnumaan poolisii ambulaansii poolisiitti naqee hanga ammaatti garri geeffaman hin beekamu. Kanumaan wal qabannee kan sirriitti ibsuu barbaannu maatiin warreen kanaa amma yaaddoo guddaarra jiru. Garri geeffame hin beekamu. Ajajni mana murtii hin kabajamne suni kan har'aa jalqabee miti dururraa irra turani. Haa ta'uti amma jarri kun du'aa fi jiruu isaanii hin beekamu. Eessa akka jiran hin beekamu. Kanarraa kan ka'e maatiin hidhamtoota kanaa, maatiin Jaal Obsaa Abdiisaa, maatiin Jaal Abdul Gaffaar Umar, haati warraa isaanii, akkasumas maatiin Jaal Mikaa'el obboleettiin isaa, akkasumas intalti Dr. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a bakki isaan hin deemin hin jiru jechuudha. Bakka adda addaa deemaa oolanii, nutis bakka adda addaa deemnee barbaadaa oolle. Takkaa'u poolisii sadaffaa jedhama. Achis gaafa gaafatamu hin beeknu jedhu. Takkaa Qilintoo geeffaman jedhu. Achis gaafa gaafatamu hin beeknu jedhu. 6 kiiloo bakka jedhamuttis geeffaman oduu jedhamu ageenye sanas karaa itti qulqulleeffannu dhabne namni kana jedhee nutti himu hin turre. Kun immoo Awaash Arbaa or 7 kiiloo kan jedhamu bakka leenjii poolisiitti adeemsifamu gammoojjii gara Affaar kana. Geeffaman jedha. Kun Xollaay geeffaman jedha. Du'aaf jiru isaanii baruu hin dandeenye jechuudha. Bakka hin beekamnetti fudhatamanii deemanii kunis ajaja mana murtii malee himannaa tokko maleedha. Kun immoo maatii fi nuyis akka jaarmiyaatitti adda bilisummaa Oromoo hogganoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo kana yaaddoo cimaarra jiru waa'ee jarreen kana. Jarri kun keessumattuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaattii fi Mikaa'el Baqqalaa akkasumas Kennesaa Ayyaanaa baay'ee qaamanillee kanaan dura kan haala irra turanirraa kan ka'e miidhamanii jiru. Keessattuu Jaal Kennesaa Ayyaanaa dhukkuba sukkaaraallee dhukkubsatu, qoricha gaashaallee argataa hin turre, nyaata sukkaaraaf ta'ullee argachaa hin turre,
sababa kanaan yeroo deddeebinee gaafachaa turrellee gadi ba'anii nu dubbisaa hin turre rakkoo guddaa dhukkuba guddaarra turanii amma haala kana keessatti garri isaan geeffaman wallaalame kanaaf jarri kun miidhaan guddaan irra ga'uu mala tarkaanfii mootummaan fudhatu yookaan qaamni mootummaa ofiin jiru fudhatu hin beekamu tarkaanfii isaaniitiin alattis beelanis dhukkubaanis jarri kun du'uu danda'u ajjeechaan irra ga'uu danda'a kanaaf yaaddoon guddaan nu galeera kanuma yaaddaa oolle guyyaa irraa gama adda addaatti imallee barbaadaa oolle uummanni Oromootis kanuma quba haa qabaatu jedhu. Galatoomi obbo Battee amma ga'an isaan fudhate sun poolisii Oromiyaati moo kan federaalaati moo kan Finfinneeti? Poolisii Oromiyaati. Poolisii humna addaa Oromiyaatti ufee fuudhee poolis komishinii Oromiyaatirraa ufanii fuudhanii jaruma kanaan dura isaan qorataa turanidha. Si'a 3-4 yakka isaanii gegeeddaranii isaan mala ittiin tursaniif yakka adda addaatiin hin shakkina jedhanii isaan qorataa warra turanidha. Kan hundaa'u gaafa dhaban gaafa manni murtii immoo akka gadhiifaman ajaja mana murtii sana fudhachuu diddarraa mana sirreessaa keessaa bakka seeraa hidhamaan silaa itti hidhamuu malurraa seeran ala yeroo isaan gara mana isaanii akka deeman bilisaan gadhiifaman balbaluma mana sirreessaa keessa turan kompaawundii keessa turan keessatti qabanii akka kanatti guyyaa adiidhaan fuudhanii gara dabarsanii jiru jechuudha. Engadda waggaa walgahii paarlaamaa irratti godhu Prime Ministeriin seerri ajajamuutu irra jira. Seerri manni murtii hojjaarra ooluutu irra jira jedha. Kun egaa naannoo fi federaalii waliin argumoo maqaadhumaaf achirratti bahaniitiin kana jedhu. Engadda hiikamuutu irra jira jedhanii Oromoota duwwaatu hin ta'in hidhamtoonni adda addaa kan ABOs kan KFOs warra mormitoota adda addaa jiru warri hin hiikamiini. Seerri hin jiru jechaadha biyya sun egaa abdiin homtuu hin jiru jechaadha. Ajajni manni murtii egaa hojjaarra hin oolle seera maaltu jira? Seerri mana murtiitii ol maaltu jira egaa? Maal uummanni maal jedha? Egaa seerri akka cabaa jiru ifatti qaata kan himamuu jalqabee ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru. Manni murtii amma aangoo isaa dhabaa jira beektaa? Yookaan mana murtii cufuu qabuyyu. Abukaatonni amma kanaan waan dhaabbannuuf hiikaa dhabaa jirra jechaa jiru. Namni silaa mana murtiitti kan geeffamu murtii argachuuf. Manni murtii garuu kabajamaa hin jiru. Waan muummichi ministeeraa duraanii dubbatan ilaalchisee dubbiin isaanii har'a miti waan dogoggora akkasii dubbachuu kan jalqaban. Waan hin goone dubbatu. Sun har'a miti kan jalqabe beektee gaafuma dura ufan nuyi balleessanii kan mana dukkanaatti hidhee kan qeensa muree kan namoota irra hiraarsa adda addaa gahe gidiraa adda addaa raawwate nuu ture balleessan nuyi maakalaawii ni cufna jedhanii dubbatanii turan. Waa'ee haadholii Oromoo, waa'ee haadholii Itoophiyaa waa baay'ee dubbatan. Har'a garuu maaltu jira hoo jette? Kaleessa ijoollee mana hidhaa 6 kiiloo bakka jedhamu kanatti hidhamanii bahan wajjin akka hiree ta'ee dubbachaan ture beektaa. Ijoolleen bakka sana turtee baate akka himtutti manni 6 kiiloo jedhamu bakki 6 kiiloo jedhamu kuni buufata waraanaati. Buufanni waraanaa kuni kutaa dukkanaa baay'ee qaba. Bakka hiraarsa, bakka qeessa amma qeessa akka muraa jiran beektaa. Amma akka nama fannisanii reeban beektaa. Sibiilarra akka nama deemsisaa jiran beektaa. Yeroo kanatti torchariin bara wayyaanee ittiin himamaa bahe sun hundi 6 kiiloon torchar chaamparii ta'ee jira yeroo kanatti. Nuyitu qeessa buqqisaa ture seeraan ala namni jedhe sun bulchiinsa isaa jalatti har'a qeessi buqqa'aa jira. Har'a tumamaa jiru. Fannifamaniiti reebamu keessa isaanii qaama isaaniiti irratti wanti rarraafamu suni har'allee ta'aa jira beektaa. Kanaaf waan yeroo sana jee waan akkasitti hiraarsine jedhee dubbate sana otoo waggaa laman guutin raawwachuu jalqabe. 6 kiiloo bakki jedhamu bakka seeraan hidhamaan itti hidhamu miti. Buufata waraanaati. Buufata waraanaa qofa otoo hin taane bakka hiraarsati. Bakka gidiraan hidhamtoota irratti raawwatudha.
Na ijoolleen achi turte waggaa dubbatan yakka akkasiitu isaanirra ga'a. Kabira qulqulleeffannee hiina malee hiineen qulqulleeffannuu jedhee ture. Meer qulqulleeffatee hidhuu dhiisiti. Hidheetu qulqulleessee manni murtii qulqulleessee yakka irratti dhabee ragaa irratti dhabee manni murtii nama bilisa baasee kunoo gara dabarsaa jira. Yakka hoo qabaatan jarri kuni bar akkuma nama kamiyyuu sa'aatii 48 keessatti yakki isaanii itti himamee irratti qoratamanii ragaan itti dhiyaatee himannaan irratti banamee waan itti aanu eeggachuu danda'u turan. Yakki hin jiru. Itti barbaadama beektaa? Yakka tokkorraa yoo ragaa dhabanii buqqa'ani kan biraa himatu. Yakki isaan himatan immoo gurguddasanii himatu beektaa? Maaliif hoo jettee manni murtii wabii akka hin kennineef. Yakka xixiqqaa hoo himatan manni murtii bilisaan gadhiisaa yookaan immoo mirga wabii eegee fi alarraa akka dubbatan godha. Jara kana gadhiisuu akka waan hin barbaanneef garuu yakka jajjabaa barbaadanii abbaa torbee ajjechaa namaatiin maaloodhaan jechaatti hokkora kakaasuu shibbiriidhaan yookaan shororkeessummaadhaan jedhaniit tuulanii himatu. Garuu waan tokko ragaan qaban. Yoo manni murtii jalaa kufaa godhu yoo guyyaa 15 kennamuuf waan hiyyeessan tokko hin qaban. Guyyaan sun gaafa ga'e immoo fuudhaniit akka kanatti dhidhimsu. Mana hidhaa gegeeddaraa hidhu. Bakka hin beekamnetti nama hidhu. Nyaata nama dhoowwatu. Egalee bakka Dr. Shuggut fa'aa turanii ba'an sana 6 kiiloo jechuun namoota jajjaboo akka Dr. Shuggut hin reebne qaaman hin reebne. Garuu hiraarsi isaanirra ga'e xiqqaa miti. Nyaata lagatanii oowwatamanii guyyatti birriin 20 kennameefi nyaata tokko bituu kan hin dandeenye guyyatti birriin 20 kennameefit agabsanii maal jedhe yeroo isaan akkasitti dhagabanii nyaata lagataa turan sana maal jedhe ba'ee ቁርስ ምሳ እራት ጥርቅም አድርጋችሁ እየበላችሁ ፍርድ ቤት ስትቀርቡ ተርበናል የሚባለው ነገር ውሸት ነው ማነ መሬት ይረት ሀመ ደንደኘት ዋን ኢኮኖሚን ኬኛ ቆፕ ደንደየ ሂዳምቶን አከሚዳምነ ኢየሰ ጋሪ ከና ጅራ ዋን ጋሪ ጎጎዳ ጅራ ማነ ሂዳ ኬሰት በከ ቱርቲ ጋሪ ጎዱዳ ፊጀኒ ዱበተን ሁን ሶባ እና ዋንት ኢኒን ሶቢን ሂንጅሩ ከንከሌሰ ዱበተኒስ ጀቻፍ ጀዳም በእክታች ረቲ ዋኒ ከንከኛ ፍሌምቲ ድምኩኒ ዋይ ልደቱቲ ወልቀበቴ ልደቱ አያለቲ ወልቀበቴ ወጨ ባየቱ ገራ ሞራ አማራ ከነራ ደጋማ በእክቴ namni kun akkuma jara keenya kana seeran ala manni murtii walaba isa godhe yoo tojiru poolisiin gadhiisuu didee lafarraa harkisee akka kana tursiisaa jira. Iyyaansa gamasii ka'u sanaaf deebii kennuuf dubbatan garuu soba ture wantichi. Lidatu sarrallee gadi niifne waa'ee koloneel gammachuu faatu isa jalaa hokata. Alaqaa isaatti ture bar koloneel gammachuun kaaba irratti yeroo wajjin hojjetan sana koloneel gammachuu in person wal beeku. Isa jalatti hojjetaa ture. Dhimma koloneel gammachuu dhimma hogganoota abaa'oo wallaale akka isaan kanaan irra gahaa jiru ajajni kallattiin kan kennamu muummicha ministeeraa duraanii kanarraa beekta. Jara kana gadi dhiisinaa kan jiru isaan raaba. Manni murtii immoo gadhiisuu barbaada. Poolisiinis dirqamee kana godha. Kan ajaju garuu waajjira tikaa waajjira mootummaa paalaasii taa'ee jirurraa kan ba'udha. Kanaafi wallaalamee miti. Akka seerri cabu wallaalamee miti. Kan cabsaa jiru isuma akkas jedhee dubbatu sana. Garuu gabaa siyaasatiif akka toluuf namni soban quufne gadi bahee akkasitti waan uummanni mileenni meeqa isa taajjabu dhara dubbataa jechuudha yeroo hundumaa. Waa baay'ee irratti kana qofaa miti lakkoofneen finnu amma otootti fufne waan isaan jedhaniif wanti lafarratti ta'u ammoo quba qabinna isaatiin wanti ta'u lakkaa'ameen nu kuni wallaalan hin taa'u. Kuni koo nama beekuu fi inni biyya sun bulchaan jiru biyyi isaa harkaa baheera jedhee fudhata namni beeku. Biyyi guddatee naannoo keenyatti amma asitti namni baay'ee nama warra Ameerikaas warra akkasii an akkasii waggaa godhamaa jiru mana murtiitii ajajni kennamee woy mootummaan pirezidaantiin biyya kanaa woy kaan kenne ajaja kenne hin gadhiisu jennaan seerri sun biyya sunii hin hojjetu. Uummanni ajaja fudhachuu dhiiseera. Biyya sun bulchaan jiru biyya mootummaan sunii jechaadha. Kuni soba isaa ta'u dhugaa isaa godhanii isaan akkatti dhiyeessanii karaa lama badaa agarsiisa. Biyya suniif tokkoffaa
biyyi sun seera jalatti bulaan jirtu. Manni murtii ajaja kenne poolisiin mana murtiitii olii jechaadha. Lammatammoo Piraayim Ministeerii gadi bahee kun hojjaarra ooluu turre jira. Jedhee eega dubbatee booda immoo iddoo biraatti hojjaarra hin oolu eega jedhanii inni biyya sun bulchaa hin jiru jechaadha. Warra jala jiru poolisiin ofiin ol bulchaa jira. Naannoon ofiin ol bulchaa jira. Biyyi sun akkuma jedhame suni eega gaafa September 30 biyyi sun ajaja jala hin jirtu, seera jala hin jirtu kan jedhu sun fudhatamuu ni danda'ama jechaadha. Hatattamaan kun dafanii hojjaarra yoo ooluu baate. Mee kanatti aanseetiin anin si gaafamu waa'ee kanaan illee waliin qabatu kanaan dura ibsi addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n kennan jiru ibsa adda addaa atis gadi baatee iddoo adda addaatti ibsa kenniteetta. Hayyu-dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas akkanumas Profeesar Mararaanis ibsa kennaniiru waa'ee mootummaa ce'umsa naannoo Oromiyaa jedhu kana. Akkamitti ilaaltu? Maalirra jira? Maaliif kun barbaachisame? Barbaachisummaa isaa ilaalchisee akkuma ati hojjette miidiyaa adda addaa irrattis dubbanne irra deebuun yoo barbaachise biyyattiitu rakkoo siyaasaa keessa jira. Rakkoo hamaatu biyya keessa jira. Mootummaan kun fudhatama dhabeera. Akkuma duratti atuu kaaste fankishinaalii kufee jira. Biyyattiin diigamsarra jirti. Kanaaf diigamsi hamaan akka hin dhufne oolchuudhaaf yeroo kanatti mootummaan irratti wal taanu uummanni Oromoo abdii irratti gatatuu danda'u mootummaan waliin utubannu tokko jiraachuu akka qabu keessumattuu mootummaan naannoo Oromiyaati irratti. Maaliif kana jenne naannoleen biroo wal bira qabnee olaallu naannoo keenyatu goolama hamaa keessa jira. Jeequmsa siyaasaa hamaa keessa jira. Hidhamtoonni dhibbeentan 99 jechuu dandeenya. Hidhamtoonni siyaasaa biyya kana hidhamtoota Oromooti. Namoonni qabsoo kana keessatti qooda gurguddaa taphataa turan hogganoonni paartilee siyaasaa ABO fi KFO yeroo kanatti mana hidhaa jiru. Kanaaf kun jeequmsa guddaa agarsiisa. Ati yaadan jara kana caaluu yoo dadhabdu jara kana mana hidhaatti gurtee filannoon ati itti deemtu hin jiru. Kanaaf filannoodhaan mootummaan utubamu jiraachuu qaba dhugaadha. Garuu filannoon immoo akka kanaan itti deemnu hin jiru. Mootummaan dursee uummata biratti fudhatama dhabe akka amma dubbannu kanatti nama hiraarsaa jiru otoo filannottuun seenin jeequmsa hammanaa keessa jiru otoo filannootti seenamees kaadhimamtoota paartileen siyaasaa dhiyeessan mara hidhee filannoo sana jeeqee humnaan akka hin saamne wanti abdii namaa kennu hin jiru. Kanaaf harka biltsiginnaatti filannoon haqa qabeessa, hunda galeessa fi dimokiraataa ta'e ni geggeeffama abdii jiru irraa kutanneer. Uummanni Oromootis kanarraa abdii kutateera. Kanaaf jeequmsa kana hanga dimokiraasiitti ceesifnutti hamma tasgabbii waaraan dhufutti kan hoogganuu danda'u qaama hunda keenyarraa bahe tokko hundeessuun dirqama ta'ee nutti mul'ate. Kan biraa seera biyyatti heera biyyattiittu tarmii yookaan turtii yookaan gadaa sirna tokko daangessa. Daangaan sun immoo waggaa 5 ture. Waggaan 5 kan murtaa'e heeran ala heera sirreeffanna jedhanii yookaan hiikna jedhanii keeyyanni tokko otoo hin hiikamin heera keessaa keeyyanni tokko otoo hin hiikamin akkanumatti aangoo isaanii ufumaa isaaniitti dheereffatan. Kun immoo fudhataman argan. Kanaaf gama tokkoon heerri aangoo mootummaa ganna fixatee dheeressu waan hin jirreef eega ganni isaa dhumeen booda akkamiin bitti tun itti ce'uu qabdi kan jiru irratti yaanni furmaataa dura nu keenye mata jabina mootummaa kanaatiin fudhatama waan dhabeef yaanni lammaffaa amma kennu immoo ganni kan kee xumuramee jira. Kanaan booda kan jiru waliin taanee waan Oromoon hundi irratti walii galeen malee kophaa keetitti geggeessuu hin dandeessu, lugama malee deemuu hin dandeessu kan jiru. Kanarraa kan ka'e akkuma iddoo biraattis dubbadhe sirni kuni biyyi kunis immoo kan bulaa ture sirna federaalizimiitiin naannoleen mootummaadha of danda'anii.
Kanaaf akkuma mootummaan federaalaa ganni isaa xumurate mootummaan naannoo Oromiyaatis caffeen naannoo Oromiyaatis ganni isaa xumuramee jira. Kanaaf amma paartilee 100 sanaa ol walitti qabnee waa'ee mootummaa federaalaa dubbachuun yaanni adda addaa waan jiruuf 100 keessaa parsantii 60 sanaa ol kan ta'an paartilee biltsiginnaa qofa faarsuuf durgoo biltsiginnaa irraa fudhatanii baajata biltsiginnaatiin socho'an hedduu waan maqaa lakkaa'amuuf achitti haalli itti walitti dubbatanii waan kana aanjessan xinnoo isaa rakkisaa ta'uu malaa jechuudha. Haa ta'uti naannoo Oromiyaatitti warri socho'an achi keessaa muraasa ta'uu waan malaniif qaamonni kun walitti dhufanii waan irratti wal ta'an tokko hundeeffachuu ni danda'u. Dirqamas jennee amanna. Kanaaf Oromiyaa irratti xiyyeeffannee mootummaan ce'umsaa akka utubamu yaada dhiyeessinee kanas deeggartoota keenyaa fi miseensota keenyaaf irratti mari'annee labsinee gara biraatiin hayyoonni fi beektonni Oromoon qabanis yaada kanaaf tumsa adda addaa godhaa jiranii hawaasni biyya alaa jirtanis akkuma atu argitu deeggarsa godhaa jiru. Ammaan booda harka nama biraatirraa dimokiraasii, harka nama biraatirraa haqa, harka murna seeraan ala socho'uutirraa dhugaa fi bilisummaa eeggachuu hin dandeenye. Kanaaf mootummaa mataa keenyaa utubachuun ijaarrachuun fardiidha jechuudha. Isa kana dhugoomsuuf immoo naannoo Oromiyaatitti qaamni nagalcha jedhu hundumtuu akka walitti dhufu waamicha goonee irraa kanaagaa adeemsa keessa waan gaariitu mul'ataa jira. Kaleessumallee waajjiroota adda addaatiif xalaa galchineera. Asirratti ibsuun kan barbaachise hin beeku. Mana murtii waliigala Oromiyaatiif poolis koomishinii Oromiyaatiif waldaalee amantaa hundumaafu warra isaan utuban jechuu kooti. Waldaa Makaana Yesuus kan hoogganu, waldaa Bataskaana mana lubummaa Ortodoksiis akkasuma abbootii gadaatiif yookaan gumii abbootii gadaatiif galchineerra. Akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa ilaalchisee caffeen naannoo Oromiyaa amma ganna isaa xumurate jennu kanaafillee afayaa'ii mana caffee Oromiyaatiifillee xalaan geessifneerra. Akka hubatan waan itti jirru kana akka hubatan ganni isaaniittis akka xumurame akka bakka bu'aa uummataa kan ganna darbeetti gaafii uummataa kana mootummaan ce'umsaa naaf haa dhaabbatu jedhu kana akka tinnisan waamicha gooneefii jirra. Qaamolee poolisii qaamolee adda addaa immoo akka hubatan sochii uummanni Oromoo itti jiru akka hubatanii fi bifa biraatiin dura akka hin dhaabbanne kunis immoo mirga lammiilee ta'uusaa hubachiifnee xalaa bakkoota adda addaatiin geenyee jirra. Marii dalgaa, marii keessoo godhataa jirra qaamota adda addaa wajjiniin hawaasota hin hirmaachifna jenne hundumaanuu yaada isaa gahanii jirra. Hamma ammaatti yaada gaariitu jira. Gara biltsiginnaatiin irraa kan hafe yaada gaariitu jira. Biltsiginnaan akkuma argite sana ibsa hayidureen adda bilisummaa Oromoo kennaa ture humna waraanaatiin jeequudhaaf gootee gaafas gaazexeessitoota achi turan mana hidhaa galchitee turte bariisaasaa haa gadhiiftu malee danqa akkasii biltsiginnaan gooturraan ala hawaasni keenya akka gaariitti hubataa jira. Falli amma jirus kana qofa akka ta'e warrumti sirna mootummaa keessa jirullee yeroo kanatti waan kana hubataa jira. Akka gaariittis yaada nuu kennaa jira jechuudha. Galatoomii daawwattoota keenyaa keessummaan warra obbo Battee Urgeessaatii Finfinnee irraayi mee kanatti aansineeti egaa sochii amma jiru kanaa fi waa'ee mootummaa ce'umsa naannoo Oromiyaa ibsiteetta. Abaa'oon dur biiroo abaa'oo gullallee jiru sun maalirra jirtu? Maalirra jira? Akkamitti faakshinii gochaa jira? Egaa akkuma marsaalee hawaasummaa kanarraa dhageessan guyyaa tokko torbee
kana keessa torbee darbe keessa gadhiisanii turanii dhiisanii poolisiitu eegaa jira. Poolisiin kun kanaan booda nuti waajjira eegnu waardiyaan keessan naa eegu jedhee ibsee dhiisee deemee ture. Suni maxxanfamee hawaasni naannaa sana jiru gammachuudhaan qeerroon qarreen achitti eeguma sana wal waammanii namoonni baay'atanii mooraa qulqulleessanii wantoota jiru sisirreessanii haamillee dhaan sochii isaan godhan gaafa argan humni poolisii sun deebi'ee dhufee sa'aatii 3 booda dhufee waajjirri akka cufamu godhe. Ammallee humnuma poolisii sanaan eegamaa jira waajjirri kuni. Namni waajjira sana seenee hojjetee bahu hin jiru. Waardiyoonni keenya keessan waajjira hin eegu. Alarraa immoo poolisiitu waardiyaa ta'ee eegaa jira. Kanas qaama adda addaatti himneerra. Poolisiin ergama isaa nageenya uummataa tiksuu dhiisee waajjira dhaaba tokko waardiyaa ta'ee eeguun ergama isaatiillee ala. Isaanillee itti saalfachuu qabu beekte. Isaan eegumsa hawaasatiif ergamni isaanii kan ramadaman leenjiin isaanii. Garuu akka waardiyaa mana tokkotti balbala dhaaba sanaa qabatanii eegaa jiru yeroo kanatti. Kun isaanillee saalfachiisuu qaba. Baay'eellee nama saalfachiisa. Poolisummaatti illee saalfachuu qabu. Maaliif ergamni isaanii hawaasa nagaa uummataa eeguudha malee waardiyaa ta'anii waajjira dhaaba tokkootti eeguu miti. Nuyi waardiyaa mataa keenyaa hin qabna. Akkasitti beekamuu qaba. Garuu maal keessa jirtu kan jetteef amma ammaatti akkuma eegametti jira. Nuyi hojii keenya gara biraatiin hojjetu itti fufnee jirra. Caasaan keenya bakkoota adda addaatii waajjirrattis hin qabna. Isaanittis dhimma ni baana. Akkuma bakka tokkotti dubbadhe waajjirri keenya laphee uummata Oromoo keessa gullalleen lafa seenati, waajjira seenati. Garuu hoggaa 29tti deebi'eetti gale ABO'n. Hoggaa 29 darban yeroo qabsoo geggeessaa ture sana yookaan 28 hoggaa geggeessaa ture sana waajjiraan alatti addi bilisummaa Oromoo ana dabalatee kan keessatti qooda fudhanne bobaa diinaa jalatti bakka adda addaatti hojii qabsoo geggeessaa turre biyyuma keessa teenyee olgaa adda addaatiin jechuudha. Kanaaf har'as yoo ta'e barbaachisaa ta'ee argame waajjira biraa kireeffachuus ni dandeenya. Mirga qabna. Laayisensii boordii filannoo qabna. Yoo suni akkasitti kan itti fufu ta'e haa ta'uti garuu ammallee gaafii keenya itti fufnee jirra. Boordii filannoottis si'a 2 akkas si'a 3 himanneerra. Wanti kun interfiraansii biltsiginnaatiin jeequmsa akkasii waajjira keenyarra gahaa jira. Kun ifatti dhaaba keenyarratti waan aggaamameedha. Kana akka qaama paartilee siyaasaa hundumaa gidduu galee hojii isaanii moonitar go'uu tokkotti dhimma kana furmaata itti laachuu qabdu jennee himanneerra. Ammallee sana ittuma jirra. Nuyi garuu hojii keenya dhaabnu biiroon jiraates jiraachuu baates hojii keenya itti fufnaa jechuudha. Akkuma argitu kana hojii keenya hojjetaa jirra. Galatoomii obbo Battee. Mee egaa ati kaaftee waa'ee filannoo boordii filannoo sun amma egaa ji'a darbe keessa ABO'n gurreerra maalii jedhanii nama hoteela Hiltan keessatti ibsi tokko kennameera. Isa irratti isin dura jarri akkas jedhan sun akka uggurtanii ABO'n seeraan akka jara sun uggure boordii filannootti galchachuu keessan wabiis akka qabdan ibsitanii ture. Maalirra jirtu ammoo waa'ee boordii filannootiin gidduu lamaan jara sunii fi isin jechuudha. Seeraan eenyuun amma filannootti dhiyaachuu danda'u akka boordii filannootti? Kan filannoo haa turu. Kan filannoo eenyutu dhiyaatan? Jechuun jedhe filannoon ammallee hin jiru garuu jechuudha. Amma nuyi kan nu yaaddeessu waa'ee seera dhablummaa biyyattiiti. Sirni biyyattii kufaa jira. Federeeshiniin kun diigamaa jira. Isatu nu yaaddeessa beektaa. Nuyi amma waa'ee murna nama 3 Shanee Gumii keessaa bahee akkas jedhee seera malee adeemee
isa diniinamee jiru ofirraa ittisaaf jecha immoo maqaballeessa akkasitti bobba'etti gadi deebinee tapha sana taphachuu hin barbaannu. Maaliif nu wanti itti jirru biyya keenya diigamsa oolchuudha. Oromiyaan tun dhiiga ilmaan Oromootiin taraaramte. Addi bilisummaa Oromoo wareegama qaqqaaliitti kaffale seenaa keessatti ka barataa guddan. Oromiyaa jedhamtee daangaan tun at least kaartarra akka teessuuf waa hedduutu kaffalame. Afaan kanaan barachuun, afaan kanaan hojjechuudhaaf kana dhugoomsuuf jecha wareegni kaffalle xiqqaa miti akka sabaattis akka dhaabattis. Kun duubatti deebi'amuu yeroo jirutti nu waa'ee nama 2-3 kana dubbachuu isas ajandaa godhachuu hin barbaannu beektaa. Galfatanii jiru. Wanti isaan galfatan suni seeraa yoo ta'e akka heera keenyatti akka sirna ittiin bulmaata keenyatti seeraa yoo ta'e isaan keessummeessuu qabu. Boordiin filannoo wanti nuttis deddeebisaniif hin jiru. Garuu ammatti nu wajjiniin haasa'aa jiru, nu wajjiniin xalaa walii deebisaa jiru, waan guuttadhaa jedhan nuun guuttataa jedhaa jiru, mallattoo hanqatellee guutaa jedhanii nu waliin dubbatu akka dhaabatti adda bilisummaa Oromoo jedhanii official letteriidhaan nu qunnamaa jiru. Maddiidhaan immoo iyyata isaan galfatan kanas laaluudhaaf qaama akkasii nu humna kan jiru isaanis ibsatti dubbatanii jiru. Sanaaf deebii mataa keenyaa qabna. Nuti harka nama tokkotti dhimmi jaarmaa guddaa hammana yookaan sammuu jajmentii sammuu nama tokkootiif dabarsinee kennuudhaaf hayyamamaa miti. Akka isaan jedhan tokko isinirraa tokko isaanirraa gidduutti immoo boordirraa namni tokko kan walaba ta'e yaada gama lamaan hin jiru caqasee. Alaa dura galchitaniittu miti otoo jarri kun amma ayyee duree gurre toon jeriin jarri kun adabamuu isaanii xalaa boordii filannootiif galchitaniittu miti seeraan. Jira suni sanaa miti amma tartiiba sanas otoo hin ta'in isaanumtuu dura galche otoo ta'eewu akkaataa wanti isaan galchan suni seera ittiin bullu sanaan sirriidha moo sirrii miti kan jiru madaaluu qabu. Hanga ammaatu tursiisuun qaban beekte. Shaneen gumii walgahii godhannee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo oggurre jedhanii gaafa isaan galchan sana oggurri keessan kun akka dambii ittiin bulmaata keessaniitiin jedhanii laaluu qabu. Yoo seeraa ta'anii argaman hayyee jedhanii qaama isaan bakka buufatan sana wajjin itti fufuudha. Yoo seeraa miti jedhanii argan immoo lakkii hin guuttanne dambiin ittiin bulmaata keessanii walgahiin kun tokko sadaffaan shanee gumiitiin waamamee. Shaneen gumii tokko sadaffaan kun namni 3 jechuudha. Namni 3 iyyata galfachuu qaba hayyu dureetti. Hayyu dureetti iyyata galfatee walgahii hatattamaa walitti nu qabi jedheenii hayyu dureen bakka argameetti shaneen gumii hunduu taa'ee sagalee 2 sadaffaatiin murtii dabarsa. Akkas seera. Ammoo sanaa otoo hin gahin aangoon kun immoo kan shanee gumiitti iyyuu miti. Hayyu duree guruun kan gumii sabaati. Seera keenyarra ifatti taa'eera. Seeruma keenya sana laalanii aangoo itti qabu jarri kun yoo jedhanii amanan walgahiin isaan godhatanii murtii kana irratti dabarsanis seeraadha akka seera keessanitti taa'ee jira yoo jedhanii amanan waan sana fudhatanii ittiin hojiitti eegaluudha. Wanta daanyinnata gaafatanii hin qabu. Garuu seeraa miti yoo jedhan immoo kufaa godhanii akka seera keenyatti akka bullu nu dhiisuu qabu. Nu kan jechaa jirru kana. Ammas seerri keessoo keenyaa otoo hojiirra oolin konfliktiin akkasii yoo uumamu qaamni itti iyyatamu kan seeraan kaawwanne otoo jiru warra sanaatis dhaggeettii dhabee hoggansi sadarkaa adda addaa qaba. Shaneen gumii yoo labe gumii sabaatti xiyyeeffata. Gumiin sabaa yoo labe kora sabaatti xiyyeeffata. Kanas immoo kan calalee hiyyeessuuf koreen seeraaf to'annoo jira. Akkasitti dambiin ittiin bulmaataa keenyaa kan kaa'ame. Walgahii waamamus mijuu kan itti ta'u seera mataa isaa qaba. Akka itti deemamu seera mataa isaa qaba. Ajandaan inni murteessuu danda'u kan shanee gumiitiif kenname jira, kan gumii sabaatiif kenname jira, kan kora sabaatiif kenname jira. Aangoon isaanii adda adda. Eentu maal murteessuu danda'a kan jiru seera keenyarra jira. Kana laalanii murtii barbaadan abbaa barbaadaniif wajjin hojjechuu itti fufuudha. Eegalee kanaaf nuti dhimmi kun akka seera keessoo keenyatti furamee jira. Akka keenyatti furamee jira. Sababni isaa wallabbii kan uume walgahii gaafa adoolessa 26 fi 27ti walgahiin sana ilaalchisee qaamni lama wal irratti wal morme
tokko seerawaadha akka seera dambii ittiin bulmaata keenyatiin waamne qaamni jedhu fi lakkii dambii ittiin bulmaataa keenyan ala godhame warri jedhu wal falme. Qaamni lamaanuu immoo koree seeraaf to'annootiif akeeke waan kana akka laalee qulqulleessee yaada murmaataa fidu. So koreen seeraaf to'annoo sun dhimma kana laalee yaada murtee dhiyeessee jira. Dhiyeessee gaafa isaan ifa godhan qaamni amma Shanee Gumii ofiin jedhee Ayuduree Uggurree jedhu kun immoo achi ba'anii koreen seeraaf to'annoo wanta dhiyeessitu kana hin fudhannu isaanittis ni yaannu nuyi gara mataa keenyatiin tarkaaffii akkasii fudhanne gara jechuutti deeman. Kun seeraan ala. Seera ittiin hin bitamne tokko ittiin hin bulle tokko tumachuu hin qabdu hin dandeessu. Eega waltaatee kora sabaatiin qaamni kun walaba jettee itti waamamni isaa kora sabaatiif kan ta'e koree seeraa fi to'annoo eega utubamte hanga korri sabaa taa'utti koree seeraaf to'annoo kanaaf bitamuun dirqama. Egalee koree seeraaf to'annoo kanarraa mufii qabda yoo ta'e inni ni baabsa jettee amanta yoo ta'e bakki itti himattu gaafa korri sabaa inni itti waamama qabu sun wal gahu gaafa sana koreen kun baabsa agarsiise seeraan ala nurratti uggura akkasii kaa'e. Kanaaf manni korri sabaa kun kana nuuf haa hubatu koree kanarratti illee adabbii nuuf haa fudhatu jettee gaafas achitti himatuu dandeessa. Garuu hanga korri sabaa taa'utti koreen seeraaf to'annoo seera irratti hundaa'ee filatame qaba waan ta'eef seera sanaan dhibdee dhaaba keessatti uumamu ilaaluu mirga qaba. Yaada furmaataa jedhus immoo tokko gumii sabaatti jalqaba Shanee Gumiitti yoo jiraate yoo wal ga'e Shanee Gumiitti dhiyeessee yaada murtee dhiyeessuu danda'a. Gumii sabaatti dhiyeessuu danda'a. Dhumarratti kora sabaatti dhiyeessuu danda'a. Adeemsa kanaan dhimmi walgahii sana ilaallatee koreen seeraaf to'annoo qoratee seeraan ala walgahiin sun kan jedhu yaada dhiyeessee jira. Warra seera kana cabse irratti immoo yaada murtii dhiyeessee jira. Yaada murtii sanarratti hundaa'uudhaan gumiin sabaa immoo atattamaan taa'ee jara kanarratti uggura dabarseera. Kanaaf dhumatee jira dhimmi isaanii. Liitiraalii dhumateera. Isaan dhiyeessuu danda'u. Iyyanni isaan dhiyeessuu danda'an amma kora sabaa itti aanu irratti hanga kora sabaa itti aanutti ugguramtanii jirtu waan jedhuuf kora sabaa itti aanu irratti ugguramni keenya seeraan ala nurratti ta'e. Koreen seeraaf to'annootis seeraan ala baabsee gumii sabaati irratti yaada murtii kana dhiyeesse. Gumiin sabaa baa'otis immoo lama sadaffaadhaan kan nurratti murteesse kun sirrii miti jedhanii iyyata isaanii kora sabaati irratti dhiyeessuu danda'u malee boordii filannootti iyyanni galu hin jiru. Abaa'oon iyyata boordii filannootti galche hin qabu. Adda naa baasi kanarratti naa hubadhu. Abaa'oon kan galche Hayiduree Adda Bilisummaa Oromootiin mallattaa'ee kan gale murtii gumii sabaati. Yaada murtii irra gahame akka beekaniif qaama sadaffaa waan ta'aniif akka beekaniif hubannoo isaaniitiif gale malee iyyata isaanitti gale. Kana nuu laalaa, kana nuu murtoo nuu laadhaa jedhamee kan itti galee miti. Iyyanni nutti galfataa turre biltsiginnaa fi nu gidduutti rakkoo uumamee waardiyyaa poolisii itti ramadamee waajjira keenya ugguran kanarratti tokko. Lammata hogganoota keenya seeraan ala ukkaamsanii mana isaaniitii fuudhanii adeemsa seeraa keessa otoo hin darbin hanga ammaa biltsiginnaan bakka hidhaa jijjiiraatti taphattu kana atattamaan akka gadhiifaman akka gidduu galan kana lamaan kan gaafatu iyyata galfanneera. Kan keessoo keenyaa laallatu garuu dambiin ittiin bulmaataa keenya waan jiruuf dambiin ittiin bulmaata keenyaa kanaanis immoo furataa waan jirruuf furmaata kenname kanarratti immoo qaamni ol iyyata qabu qaama olaanutti iyyachuu waan danda'uuf dhimma kana keessa boordiin filannoo wanti galee qaama tokko gamanaa qaama tokko gamasii utubuuf hin jiru. Waldhabdeen sadarkaa sanatti miseensota gidduutti uumames hin jiru. Isaan akka miseensota gidduutti waldhabdeen uumametti himanii aanaan tokko godinni tokko miseensi abaa'oo kan itti qoodame hin jiru lafarratti. Qilleensa irratti namoota 3 Shanee Gumii keessaa qabatanii namoota 2 immoo gumii sabaa keessaa qajeelaa fi arbichoo qabatanii akka waan dhaabni kun diigamee akka waan hogganni kun lamatti bahee qaamni alarraayis waan kana akkanumatti hafarsu jira. Biyya keessaa immoo biltsiginnaa qofa waan kana fudhatee miidiyaa isaatti kan hafarsu uummanni Oromoo bal'aan hubatee jira. Kan abaa'olleen deeggarre yaada kana
mormee jira. Miseensi abaa'oo sirriitti hubatee itti walii galee jira. Hogganni abaa'oo sadarkaa adda addaa jiran murtii fudhatame kanatti quufa qaba, gammachuu qaba. Kanaaf hogganni abaa'oo, caasaan abaa'oo wal dura dhaabbate, diigame, wal morce hin jiru. Kuni bakka hin jirretti miseensa gidduutti garaagarummaan bakka hin uumaminitti akka miseensa gidduutti wal dhabbeen uumateetti boordiin filannoo gidduu galuudhaaf. Sanumaayyuu immoo keeyyanni isaan caqasan sun kan irratti qajeelchi hin bahin beektaa. Keeyyata sanaa itti yoo dubbifte qajeelchi boordiidhaan bahaa jedha. Maaliif dhimma sana ilaallatee akkaataa wanti sun itti solvi ta'u namoonni akkamiin utubamu qaamni galaltanyaa jedhamu kun yookaan hin baabsine kun eessarraa akka maddu akkamiin akka utubamu seerri irratti hin baane, daayirektiiviin irratti hin baane. Otoo hin bahin sana hojiirra oolchuudhaaf callisanii nama tokko ofirraa filanii nama tokko immoo isin filaa kan jiru suni tapha ijoollee fakkaata. Maaliif amma namicha tokkicha boordiirraa filame santu murtii dhaaba hamma kanaa ga'u jajmentii isaa kennaa jechuudha. Maaliif tokko nurraayi nuuf baabsaa, tokko isaanirraayi isaaniif baabsaa. Zeen namicha gidduu taa'ee dubbii kana caqasutu jajmentii inni fudhatutu kan seerawaa ta'a jechuudha. Which is illegal, illogical. Innaa fudhatamas kan qabu miti. Dhaaba keenya guddicha kana dabarsinee sammuu nama tokkootiif, murtii nama tokkootiif hin laannu kun beekamuma qaba. Gamas ittiin deemnu nuyi deebii boordii filannootiif deebiif nu qopheessinee irraa hin deebifnaafi. Uummanni Oromoo garuu gamanumaan akka hubatu kan barbaannu nuyi giddugaliinsa boordii filannoo hin gaafannes ammas sanaan hiikkachuuf hin jirru. Furmaanni isaan nuu kennanis hin jiru. Dhaaba keenya ilaallatee seera keessoo keenyaa qabna. Seera keessoo keenyarra darbee miseensi keenya gara lamatti gaafa qoodame gaafa nuyi isaan giddugalummaa gaafanne gaafas dhufuu danda'u. Ammatti garuu seera keenyan waan hundaa xumurataa jirra waan ta'eef boordiin filannootu nurraa haa dhaabbatu yaada jiru kan qabnu. Harka dheeraa bilchiginnaa dhaaba keenya jeequuf qabu kaayyoo nuyi qabanne kanarraa nu maqsuuf godhu hiree laatuu hin dandeenyu, hin laannusi waan galetu gala malee. Galatoomii akka sooshaal miidiyaa adda addaa irratti mul'atus jara kana Oromoo ta'e amma jara kana kan gargaaru hin jiru. Mul'atu akka ergaan nu ga'uttis nuti yeroon hin agarsiifnu malee ergaan yeroo hunda gaaffiidhaan sagaleedhaan nu viidiyoodhaan nu ergamaa jira. Uummanni Oromoo isin duuba jira dhugaa dubbachuu fi kan dhumarratti gaamee amma sagantaa keenya fixaa jirra. Waa'ee hidhamtoota si gaafachuudhuma waan Oromoon amma jalaallee gaafachaa waan jiruufi waa'ee Abdii Raggaasaa fi an akka Yaazoo Kabbabaa fa'aa quba qabdaati maalirra jiru isaanoo Abdii Raggaasaa akkuma kanaan dura mana murtiitiin nagaadhaan akka bahuu jedhameetiin almost ji'a dura himamee ture. Eegasii nuti hordofnee hin beeknu maalirra jiru eessa jiru hordofaa jirtu isinis akka qondaalaa tokkotti. Hordofaa jirra. Kan Yaazoo Kabbabootii fi kan Yaazoo Kabbabootii fi kan Kaayyoo Fufaa. Kan duwwaa miti maqaadhuma nan beeku isaanii. Waan beektuu fi nama baay'eetu jira Qilintoo fi Qaallitti. Hamma dandeenyetti hordofaatuma turre. Ani qaamaan guyyaa 3 dhaqeen ture. Garuu nan galchine beektaa na galchuu didanii walii galtee abukaatummaa na gaafatanii Qilintootti baay'ee striktii ture. Amma gidduu kana waan irra jiru hin beeku torbee kana malee hamma torbee darbeetti nama galchan ture. Qaallitti relatively bakka Jawaarfaa jiran sana isaan iyyataniitis natti fakkaata. Carraa ta'ee maatii wajjiniin seenee dubbisee jira. Akka maatiitti jechuudha. Kan kaanii warra kaan hin eeyyamne nyaatallee galchuu hin eeyyamne akkuma siin jee Qilintoo si'a 3 tokko dhaqee na deebisan yaalii adda addaa godhee jechuudha. Al tokko abukaatoo wajjin dhaqee isa biraa na deebisanii al lama immoo dhuunfaa kootti dhaqee hin milkoofne argachuu dhaamsa adda addaallee hin qaban ture. Yaazoofillee namnillee kan natti dhaame sanallee argachuu hin dandeenye hanga ammaatti. Kan Jaal Abdii ilaalchisee himannaa bananii jiru.
beellamni isaa amma mana murtiitti gaafa 18 onkoloolessa 18 jechuun Tuesday dhufu natti fakkaata yookaan kibxata dhufu beellama qabu kibxata yookaan roobii ta'a natti fakkaata lamaan keessaa tokko amma guyyaa isaa exactly intinaan jedhu anyway guyyaa gaafa 18 beellama qabu wanti irratti himatame gaagaggara galchaa bahanii waan baay'eedhaan maqaa eenyu jechaa bahanii hundumattuu ragaa waan dhabaniif otoo dubbannu kan Jaallabdii si'a 5 geeddarame himanni isaati. Amma dhumarratti waan xiqqaa tokkoon himatanii inni sun mirga wabiitis kan eegsisuu fi mirga wabiitis kan dhorkachiisu nutti hin fakkaatu. Inni ilaalla kibxata dhufuu waan ta'u garuu himannaansaa baay'ee eenyu miti kan ammaati. Akkasuma lammii beenyatii fi Daawit Abdataat irrattis himannaa bananii jiru. Isaanis hokkora kakaasuu meeseejii adda addaa erguu kan jirudha. Inni sunis baay'ee eenyu miti shibbiriidhaan yookaan shororkeessummaadhaan himatamanii. Isaanis gaafa 17 beellamni isaaniiti. Isaanii wajjin nama baay'ee jiru. Achitti amma galmee isaanii siifixuu hin danda'u. Galmee tokko keessa nama 10, galmee tokko keessa nama 17, galmee biraa keessa akkas ta'at himataa jiru. Wanti uummanni beekuu qabu manni murtii waliigalaa achuma mana hidhaa sabbataa keessatti addacha addaa banateet dhimma isaanii kana ilaalaa jira achumatti. Egaa kun uummata jalaa dhoksuudhaaf ta'uu danda'a dhimma akka Jaallabdii hogganoota adda bilisummaa Oromoo kan attentionii uummataa jalaa maqsuudhaaf achuma mana sirreessaa keessatti manni murtii dhaabbatuun waan haaraati. Kana ogeeyyiin seeraa baay'ee surprised ta'aniiti dubbataa jiru. Nun galu haa ta'uti addacha addaa achitti dhaabbatee kan federaala bakka bu'ee dhimmoota isaanii kana ilaaluu jalqabee jira. Nama baay'eedha himannaa achi keessatti gara nama 600 ol ta'u sabbata keessa kan jiran qofti. Kanaaf hordofaa jirra amma humna keenyatitti dhimmi isaanii kanarra jira. Warri maqaan beeknu warri kaawwanis baay'eetu jiru. Ijoolleen waajjira keenya adda addaarra hojjetan dirqama adda addaa dhaabarraa bahaa turan dabballoonni keenya kan godina adda addaa baay'eerraa dhufanii keessumattuu godina addaa naannaa Finfinneerraa kan hidhaman baay'eedha. Dhimmi isaanii achitti ilaalamaa jira. Sana hordofaa jirra. Egaa humnatu xiqqoo nu rakkisaa jira. Maaliif abukaatoo nama kana hundaa dhaabbatu ammoo sabbataan Finfinneerraa baheeti nama Finfinnee jiru achi deddeebi'ee yeroo hunda dhaabbachuun beellamni isaanii guyyaa guyyaadhaani. Kanaaf abukaatota humna dabalataa nama baay'ee argachuu nu feesisaa. Maallaqaan illee nama dhaabbatan barbaaduu nu feesisaa. Warri amma ammaatti volunteer ta'anii hidhamtoota Oromoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo hundaaf dhaabbatan kun galmeen itti baay'atee jira, namni itti baay'atee jira. Kana hunda waliin ga'uu dadhabaa jiru. Kanaaf xinnoo humnatu nu rakkisaa jira malee dhimma isaanii baay'ee isaanii hordofaa jirra. Galatoomi waa'ee abukaattoo amma jettee ture gabaabsiitii dhumarratti na ibsi. Waa'ee amma namni baay'een amma asitti egaa manni murtii egaa murteessee hiikamuu hin dandeenye abukaattoo dhaabuun maaf barbaachise an jedhan jiru. Egaa abukaattoon tokko dhaqee mana murtiitti manni murtii akka murteessee eessattuu isa final decision manni murtii tokko daanyaan tokko abalwaa hiikamu yoo jedhe hiikamuutu irra jira guyyaa daanyaan jedhe sunitti biyya seerri jirutti. Amma silaa seerri hin jiru namni mana murtii kabajuu hin jiru abukaattoo dhaabuunii seeruma jiru suni legitimaayisii gochuudha sirriidha hin hojjeta siistamiin sun jechuudha. Maaf abukaattoo barbaachise kan jedhu yaada kee tokko gabaabumatti mee naa ibsine. Dhugaadha wanti kun baay'ee dubbatama. Abukaattoo qofa miti mirgi wabii yoo eegamuuf maallaqa haga kanaa kaffaluun barbaachisaa kan jedhullee wal maddiin ni ka'a. Garuu sammuu hidhamaatiin teessee yoo yaaddu hidhamaan beektaa birmadummaa guyyaa tokko dhabdee yoo beekta ta'e sii gala wanti akkanaa kuni.
namni mana hidhaa jiru namni birmadummaa isaa dhabe tokko karuma kamiinuu akka namni isa bira jiru arguu barbaada. Waliin dhaabbachuu kee mirkaneeffatuu barbaada. Abukaatoon immoo abdii nama kutachiisus wanti godhu baay'eetu jira. Isuma kanaayyuu saaxiluun dandeettii abukaatootiin beekte. Namni tokko seeraan ala hidhamuusaa yoo abukaatoon iyyatuu fi baate amma fakkeenyaaf namoonni akka Jaal Abdii faa, Jaal Mikaa'el faa ji'oo 8 ji'a 9 hidhaman jiru. Kan nu bira hin gahin jiru. Kan abukaatoonni bira hin gahin jiru. Namoonni kun ciruma dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaateen beeku. Ciruma hin amantaa ji'a 8 ji'a 9 otoo mana murtiitti hin dhiyaatin otoo himanni irratti hin banamin callifamee irraaffatamee mana sirreessaa namni taa'u akka jiru, mana poolisii namni taa'u akka jiru. Waan akkanaattu jira. Yoo abukaatoon jiraate garuu qaama isaa bilisa naa godhaa kunoo ajaja mana murtii malee namni kun na jalaa hidhamee amma kana taa'eera jedhee iyyata atteenshinii keessa gala. Lammata gaafa jarri kun dhiyaatu hamma danda'uun amma ogummaa seeraa isaa hayyamuun hidhamni kun seeraan ala ta'uusaa yakki irratti barbaadamu kun bu'uura kan hin qabne ta'uusaa abukaatoon hin falmaa hin mormaa waa tokko kun waan jijjiiruu qaba, waan dhiibuu qaba, waan saaxiluu qaba. Addunyatti illee uummata nu caqasu kanatti illee waan saaxiluu qaba. Namni hin jiru taanaan garuu ati waan dubbattu hin qabdu fedhu si dhiyeessu, fedhu si dhiyeessu iyyuu dhiisuu danda'u irraaffatamteetu maaf ta'a jechuudha. Tokko kana faayidaan ifatti jiru jira abukaatoon dhaabbachuun. Lammata sammuma nama hidhamee sanaaf amma namni nama qabu, namni fira qabu, namni nama dubbatuuf qabu abukaatoo dhaabbatee namni immoo homaa hin qabne qabsoo Oromootiif jecha garuu hidhame nama dubbatuuf gaafa dhabu sammuun hidhamaa baay'ee miidhama beekta. Hamma ta'e namni akka isaaf dubbatu sibira jirra akka jedhamu ni barbaada. Anumaa kana gaafa nachaaqu namni rakkoo isaa natti himatu kumaatama beekta. Maaliif qaama itti himatu tokko, qaama odeessa ga'uuniif tokko, qaama dhimma isaa hordofee bakka tokko tokko akkuma siin jee amma yaazofaa bira abukaatoo waan ta'in ittiin galamu. Abukaatoon galee isa mariisisee rakkoo inni irra jiru, rakkoo fayyaa isaallee kana dhaga'ee waan isa barbaachisullee ittiin ga'uudhaaf abukaatoon barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf sammuun nama hidhamee immoo hundumtuu kan hidhame dhimma Oromootiif ta'ee otoo jiru yoo nama dubbatuuf dhabe baay'ee miidhama waan ta'eef hamma dandeenyuun bira dhaabbachuudha. Inni wabii siin jee sanas amma gaafa kaffallu sana akka marsanii jiran beekna beekta. Gaafuma mirgi wabii achitti kabajameef mana murtiitti poolisii immoo ramadanii oraalii 3 waajjira yookaan buufata mana sirreessaa sana marsanii jiru. Amma filannoo 2 qaba. Yookaan qarshii kana dhiisnee akka isaan hidhamuu jiran beekna dhiisuudha. Yookaan kaffallee waan nuuf itti deemu. Ni filachiif. Waan ta'e haa ta'u isin kan isinirraa jiru nuu bahaa. Maaliif namni achi keessa jiru ani naga dhiisu laata? Nama biraaf barbaadu laata? Ammoo mee waanuma dhufuun laala jedhee yaada. Yoo ati garuu singa dhiisanii jettee horii sana kaffaluu fi dhibde bakka waan nama hin qabnee fi waan qabsoo Oromoo keessattis namni na hubatu, namni na birmatu waan hin jirree fi jedhee hubata malee seeratu gadi nan dhiifne jedhee hubatu. Kanaaf kaffallee akkuma kaffalleen immoo nama 24f kaffallee yeroo sana amma deemee gaa nama 13tu mana hidhaatti hafee namni gara 11 baheeraa jechuudha. Wanta akkasii waan jiruuf hamma dandeenyeen birmachuun murteessaadha. Dhimma isaaniitillee jala bu'anii hordofuu fi addunyattillee saaxiluu fi nama sanaaniif siif jirraa, si wajjin jirraa, sin daganne jechuudhaaf wajjin dhaabbatuun abukaatoo dhaabuuniin barbaachisaadha jee nama naan gama kooti.
Tole galatoomii biyya seerri jirutti abukaattoon baay'ee barbaachisaadha jechumaaf hin jedhe waan uummanni sooshaal miidiyaa adda addaa irratti jedhu seerri biyya sunii hin jiru waan jedhurra seerri yoo kabajame manni murtii yoo kabajame abukaattoon akkumatti jette baay'ee barbaachisaadha. Uummata sun mooraaliidhaafis karaa seera jiru sun seera dhokate sunis gadi baasanii uummataafis mana murtii suniitiifis dhiyeessuun. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa kan utuu hin fixiin obbo Battee ergaa yoo qabaatte carraa daqiiqaa lamaan sii kennaa itti fufu. Hayyoo ulfaadho ani har'a ergaa baay'een qabu jaalbilloo duratti caqasaan ture falli qabsoo falli kanaan booda jiru qabsoo qofa jedhe yaadi sanaanis sammuu koo keessaarra kan naanna'aa oole kanuma. Bara ufaa darbaa gabrummaa dubbachuu bara ufaa darbaa ilmaan keenya itti gabbaru dhiiga keenya itti dhangalaasuun haawwaliin keenya boo'uun nurratti dhaabbachuu qaba. Keessumattuu warri sirna mootummaa kana keessatti qawwee harkaa qaban warri Mallayyoo Labaash jedhaman kun warri miliitarii kun warri humna addaa jedhaman kun warri poolisii Oromiyaa, poolisii naannoo, poolisii federaalaa warri jedhaman kun hundumtuu waamichi isaanii qabnu qawwee haadholii keessan ittiin ajjeefamaa jiru baattanii mirga saba keessaa baatanii hacuuccanii gidirsitanii murna tokkoof ulee taatanii meeshaa taatanii barri itti deemtan barri Oromiyaa boochiftan dhaabbachuu qaba, dhumuu qaba. Kanaan booda nuuf bilchiginnaan qixa jirra. Kaafaa'oo, abaa'oo, bilchiginnaa hundi keenya wal qixa. Heerarraa kan madde aangoo kan isin irratti qabu tokko hin jiru. Wal dhibdee siyaasaa paartileen siyaasaa gidduutti uumamuu fi haala furmaata jedhanii amanan paartileen siyaasaa dhiyeessan minjaala geengootti dhiyaatanii akka furatan dhiibbaa ga'uurraa kan hafe meeshaa murna tokkoo ta'anii uummata keenya dararaa irra gahaa jiru kana hammeessuurraa akka of qusatan waamicha nu goonu kanaaf akka hawwaatan namni deeggarsa mootummaa ce'umsaa kanaafis yoo ba'e karaa adda addaatiin birmadummaa isaatiif dimokiraasiif jecha mirga ilmaan isaa hogganoonni isaa sarbaman kanaaf jecha hiriira yoo ba'e qawweetti naannessuurraa akka of qusatan ammoo kana yoo godhan seenanis seeranis boru kan gaafatan ta'uu hubatanii hamma danda'anitti nagaa uummataa eeguu malee hattuu fi kashalabbee uummata keessaa eeguu malee paartii bilchiginnaa seeran ala aangoo isaa eereffate kanas karaa mariititti akka of dirqisiisurraa kan hafe isaaf meeshaa ta'anii akka hin tajaajille dhaamsa koo akka naageessuun inni jechuu barbaada. Kanuma galatoomi. Tole galatoomii daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa kana obbo Battee Urgeessaa Finfinnee irraa karaa zuumiitiin goone kana asitti raawwannaa sagantaan biraatiin obbo Battee akka nu dhiyaattu abdiin nan qaba. Jabaadhu rabbi si wajjin haa ta'u yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u hundi keessanii. Nagaatti. Ayya galatoomi.